Galatoomii Kadiroo akkam jirtanii caffee yeroon geesse Kadiroon miidiyaa kanarraa ji'a tokkoof na ugguree ture. Amma na deebisee jira galatoomii nan qoose garuu seriously too deebinee jennu. Obviously ani iyyuu kalee xiqqoo waa barreesseen ture in dhagaa waan atti dubbattu waan biyya keessatti deemaa jiru waan mootummaan Ameerikaa dubbataa jiru. Akkasumas immoo waan mootummaa Yurooppii keessallee jiru kan irraa beekurraa ammatti qabxiin gaafinati gaafattee yeroo kan akkina fakkaatu Abiyyam Ameerikaan fonqolchuu fi deemte ka jedhu sanittu dhagama. Yakkaat raawwachaa jirtu biyya bulchuu hin dandeenyellee aangoollee irra hin turtu Jawaar Qilixoo galcheetti amma gammadda. Siif Isaayyaas jechuun gaaf tokko Heegii keessatti arguu hin oollu jedheeni waan ittiin qoostaa ooluun na fakkaata. Jechuun yoo qoosaa jedhee yaadu Abiyyi uumattu Qilixoo galchee jettee hin gammadine gaafa dabaree keetii Qilixoo bitatti Heegii seera yakka addunyaatti ni gaafatamta maal jennaan yakki ati godhaa jirtu kun si gaafachiisa. Namni hedduun ammoo barreessaa jiran Abiy Ahmed nama Noobelii nagayaa ka jalqaba argate ka biyyittii irra diigamuu deemtu nama Noobelii nagayaa argate ka jechuun mana yakka waraana addunyaa dhaabachuu danda'u isaaf Isaayyaas jedhee namni haasawaa jira. Ani Ameerikaan jechuun beektaa kaleellee miidiyaa hawaasummaa gubbaatti haasa Abiy Ahmed iyyaansisaa wacisaa kana yeroo garii ijoollee gariitu jira daa'im qabee jedhanii daa'im itti kennanii daa'im qabuun fedhuun qunxuuta. Yoonni qunxuuta waa daa'imni kan jalatu narra fuudhe tokko beektaa. Abiy Ahmed waan Ameerikaan godhaa jirtu nu hin beeknu malee akka malee qunxuutaa jirti wanti dhagamu uumattuu si iyyisiisaa jennuuti. Yeroon atini asirra gabaabsitu badde caffeen aluu waan jijjiiruuf caffee xiqqoo carraa kennine dukkanaa nu bira deemuu waan danda'uuf nu amma walitti hafna. Galatoomi, I think jechi duratti seenaani kan Jeffrey jedhee yookiin qaamni imbaasii yookiin Ameerikaa irraa jedhee siin jette the reality is to siin kunti jedhamu kuni nama kennaaf galuullee dhabuu hin danda'a. Dubbiin Ameerikaan galaa jirtaa jennu the reality is siin kaa jiru kan dubbiin nama Ameerikaa waan nu lallabaa baanamni dubbiin galaafii jirte. Dubbiin sun akkasii kanaaf I think Ameerikaan waa hedduu itti himte jedhee yaadaani Abiyyitti wanti hirrifachiisee iyyisiisaa jiru keessaa tokkoffaa TPLF kaleessa aangoo irraa dhiiga ilmaan namaatiin lubbuun namaa wareegamee kaase daran situ yakka dalagaa jira jettee itti himuun isiin oolu. Ifatte jechuudha. TPLF is better than you kan jedhu itti himuun oolle. So kun dhiiga isa danfisa namticha. Lammaffaa Isaayyaas Afeworqii biyya mootii abbaa irree waggaa 30 ilmaan isii biyya isaatittuu kabajaa dhabsiisee biyya heera mootummaa hin qabne qeetana keessaa baasii jedhanii yogguu itti himan inni ammoo gorsaa olaanaa advaayizarii olaanaa godhatee namicha kaa'ame kana baasii yoo jedhan Abiyyi nama kana kaasuudhaa fi waraanni harkaa dhumatee waan jiruuf humna hin qabu. Sababa humna itti hin qabneef namtichi kun amma maalidha? Wama ta'ee yoo kana didda aangoo irraa si kaasna. Yoo kana didda itti gaafatamummaa sirruuti because they clearly say that warroota mootummoota biyya jeeqaa jiranii ummata jeeqaa jiran stability dhabamsiisaa jiran seeratti dhiyeessinaa kan jedhu waan jedhaniif Abiyyi akka seeratti dhiyaatu beekee jira. Kanaaf akka seeratti Ameerikaan dhiisaa hin jirre ni beeka. Gara biraatiin Abiyyiin deeggarsi duraan inni dandeettiin Abiyyi waan inni jedhe haa yaadannu. Dandeettiin ani qabu jedhe Abiy Ahmed jedhe kan ani hin jenne Oromoo maratu beeka addunyatu beeka. Dandeettiin ani qabu kan namoota biroo daran tokko tokko dubbachuu qaba tokko tokko fiiguu qaba tokko tokko waa barreessuu danda'a ani ammoo kadhachuu danda'a jedhe. Kunin succeed amma dandeettiin waa kadhachuu Abiy Ahmed kufuu isii caccabuu isii harkatti jibbamuu isaa waan inni jedhu waliin taa'an malee dhageeffachuu Ameerikaan akka didde namni gurra isaa kennuufi akka dide ifatti itti himanii jiran. We are not gonna listen to you jedhanii ni jiran. Yookaa hiikiidhamtoota siyaasaa ajjeechaa namaa kana dhaabe milishaa naannoo Amaaraati Oromiyaa fi Tigraay irra bobbaaste kana baas gadi taa'iitii mari'adhuu jedhaniini kun isaaf Abiy Ahmed kana gochuu hin danda'u. Wanti gochuu hin dandeenyeef uummata Amaaraatiif waadaa galee jira yookiin ammoo dhaaba siyaasaa Amaaraatiif. Guyyaa waraana jana jalqaban lafa naannoo Amaaraa ni fudhattanii jedheera. Wallo duruu qaama kamisee yookiin raayyaan qaama wallooti wallota Amaaraati jedhee dhaaba hooggansa naannoo Amaaraa kanaaf waadaa galee jira. San waadaa galuu irraa kan ka'e amma Ameerikaa wanti jedhame keessaa clearly waan jedhame keessaa lafa duraan Tigraay bulchaa turte keessaa Amaarri haa bahuu jedhameera kun clearlyidha. Kanaaf jarri ammoo steetii umaraa keessaa bahuu hin barbaadan. Achi keessaa bahuu waan akka hin barbaanne maaliin agarta jeeti akka jarri jedhaniin liizii eegalallaali. Amaarri akka lafa sana qabatuuf jecha
lafa naannoo steetii humaraa lafa humaraa irra jiru kana nasaatti jedhan bilaashaan kontaa fudhadhaa itti galaa namni warri amma dura maqaa saba amaaraa ta'uudhaan achirraa ari'amtanii fi kanneen biraallee koottaa galaa jedhan. Abiy Ahmed kana wanti isa fi wixxifachiisaa jiru waan hin jirre for free laal qonnaan bulaa Oromoo irraa lafa sumudiidhaan buqqisaa turan har'a ammoo uummata Tigraay lafa isaan itti jiraataa turan keessa nasaadhaan namaa kennanii yookiin saba amaaraatiif fidanii qubsiisuu jechuudha waan biraan qabu kun. Tigree buqqistee Amaara qubsiisuu jechuudha akkuma Finfinnee godhan jechuudha. Oromoo irraa buqqisanii Amaarri mana itti ijaaratu yookiin ammoo sabni qabeenya harkaa qabu mana itti ijaaratu jechuudha. Kanaaf dubbiin kun hundi Abiy Ahmed yoo dubbii tana waan Ameerikaan jettu fudhate maal ta'uuf deema namichi kun? Already Amaaraa wal dhabuuf deema Oromoo duruu gatee jira. Kana booda Isaayyaasii wal dhabuuf deema. Maal ta'a namichi kun? Maraatuu malee wanti isaa fafuun jiru. Namtichi har'a duratti ati kaaseerta dhugaa dubbachuudhaan. Har'allee dheengaddallee Abiy Ahmed bari biyyatti uf sodaatee jennaan na ajjeesuuf deemanii lubbuu kiyyaa sodaadhee jennaan maatii kiyya Ameerikatti deebisee jedhe. Mee hubadhu kaa biyya kaleessa isaa nama isa boota maatii isaa isa bulchite har'a Itoophiyaa keessatti alaabaan Ameerikaa akka gubattu hangas ajaja isaatiin gorsaan isaa olaanaan kana jechuun kun rakkoo olaanaa. Kun cinqii olaanaa dubartii da'umsarra geettee daa'imni irraa bahuu dadhabee haakimni daa'ima sana dubartii sana operaasiyoon godhu dhabame namni kabira hin jirre dubartiin kophaa muka keessatti cinqamaa jirtu akkasitti akka Abiy Ahmed cinqamaa jiru nan mul'atan. Akkasitti akka Itoophiyaan cinqamaa jirtu nan mul'atan. Kanaaf Itoophiyaa ta'uu kan dandeettu. Ameerikaan waan isiin deemaanii jirtu kana regardless of who is leading that country. Oromoon abbaa dimokiraasii hin beeku. Bari wanti nama dhibara. Nafxanyaan har'a Ameerikaa dimokiraasii hin qabne mooraalii hin qabne hamilee kamiin kan jedhu kun nafxanyammaan harma muruu fi harka muruu malee hatuu fi saamsisuu malee abbaa irreetiin sirna abbaa irree bulchootiin bulu malee hamileen nafxanyaan qabaateetiin hamilee Ameerikaa ittiin qeequu danda'u maali? Bar inni kun kan lammii Ameerikaati. He's not Ethiopian sanuu lammii Ameerikaati. Lammiin Ameerikaa tokko alaabaa lammiin Ingiliiz tokko adhiifama. Lammiin Ingiliiz tokko alaabaa Ameerikaa gume jechuun akka gubamuufuu yaame jechuun he is absolutely terrorist. Clearly mootummaan Ingiliiz illee kana hin callisu. I'm sure that Ameerikaa fi Ingiliiz illee taphaa miti biyyattiin suni kufaatii dhumaa keessaa bahuu hin dandeenye qilee keessa lixxee waan jirtuuf Oromoo yeroo kanatti wanti inni godhuu qabu asumarra wanti godhuu qabu Oromoo this is your time. Jaalanne jibbinellee. Qabsoon godhaa turre xumura yeroon isin itti argattu amma maaliif kana jedha akkuma qubee abaacaa jijjiiranii harkaa buufne filannoo ni goona jedhanii harkaa buusneera. Filannoon isaan godhuudhaaf deeman harkaa bu'ee jira. Amma gaafiin Oromoodhaa Oromoon bakka jiru gadi bahee hooggantoota isaa qaama inni hidhee bira taa'u sana hiiksisee ammas maritti jaalmaaroon xarapheezaa isa wajjin taa'ee jiru. Gadi ta'anii gooftolii koo amma shuruun jiru gooftaan keenya Oromoodha. Jala sararanii gooftaan keenya Oromoodha. Aangoo ummata kan irra tursiisu aangoo irra tursiisu Oromoo malee wanti ta'u hin jiru jedhanii gatta'anii fudhatanii waan Oromoon jedhutti deebi'anii deemuun yeroon isaanii amma. Kanaaf ammoo gaheen diyaaspooraa baay'ee olaanaa waan ta'eef hawaasni Oromoo diyaaspooraa jirtan anytime torbaan dhufurraa eegalee yaamichi kabuu godhamnaan Oromoon irraa qophaa'aa torbaan dhufurraa at anytime hiriirri yoo mijaa'e warra DC illee bilbila illee dubbisee jira. Dafaati mari'adha haala kamii jedhu ergaa tokko olii dabarsinee jirra. Hawaasni bakka hundaa gaafiin kun ka'aa jira. Oromoon Ameerikaa this is now your time. Sabaaf sablammoonni ummanni Tigraayis jechuudha. Ummanni Tigraayis yeroo isaan amma hiriira kana akka durii miti. Kana booda shururuun jiru. Namni miidhame kamiyyuu gurmuu waliin ta'a. Sabni Tigraay illee hiriira kana irratti gadi bahee hirmaachuun dirqama ta'a. Miidhamaan lama yoo diina walii kanaa taate ija biraatii yoo ka wallaallu taate umrii abbaa irree kana dheeressu waan ta'uuf hiriira amma baanu kanarratti it is not only Oromos. Namoonni wallaalummaan siyaasaa itti jiru tokko yoo TPLF hiriira gadi ba'an lakki TPLF kaleessa waggaa 25 no nuti TPLF miti ka hiriira baanu. TPLF wajjin dhugaadha. Herrega hin fixannee jira. Garuu hawaasa Tigraay, haadha Tigraay, daa'imman Tigraay akkasi miila irraa muran kaffiyaaloo miila muranii yeroo nutti dhugaa dhagaamu ijoollee Tigraay daa'imman amata 6 amata 7 amata 5 tan miilli isaanii irraa murame tan dhiirri waraanni Abiy Ahmed gudeede akka ilmaan kootitti akka obboleeyyan kootitti Oromootti dhagahama. Kanaaf hiriirri amma goonu sabaaf sablammoota miidhaan irra jiru aga'oo
Cemand warroota Gambeel saba kamuu jechuudha. Kan dabalatu fi Oromoon qofa osoo hin taane galata galchuun Ameerikaadhaaf Ameerikaa we are with you kan jedhu kun hinafu kan hafuun qabu warroonni sammuuni xiqqoo ishii ammallee uf duuba harkistanii waan kan ummata addaan diiguudhaaf barbaadan ammumarraallee laalladhaa waan dubbatan irraallee uf eeggannollee godhaa gorsa garuma kanaan dabarsuu barbaadan. Hayyee daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo ka daawwachaa jirtanii sagantaa keenya ka yooyyaa miidiyaa irraa isin biraan gahuutu jira. Oromoon hiriira guddaa Ameerikaas wajjin jirra dhiibbaa mootummaa Abbaa Irree Abiy Ahmed irratti karaa dippiloomaasiitiin godhaa jirtu cimsi itti fufi. Oromoon deeggarsa keenya mul'isuu fi sadarkaa Ameerikaatti hiriira guddicha mootummaa Abiy Ahmed balaaleffatu tarkaanfii Ameerikaatii fi gamtaa Awurooppaa deeggaruu qopheessuu qabaa waan jedhurra haasawutu jirra. Jidduun ammoo odeeffannoo kan isinii kennina waldaan hawaasa Oromoo Firaayidee yookaan ammoo jimaata dhufuutu jiru kana caamsa 23 yookaan mee 23 bara 2021 tallaalli koronaa vaayirasii kenna marsa tokkoffaaf marsa lammaffaa warri fudhachuu barbaadanii koottaa fudhadha. Tallaalliin kun Moderna jedhama bilisaanii kennama. Waldaa hawaasa Oromoo ka Seempoolittu argamutu kenna. Odeeffannoon kun miil jalate kan irratti jira telefoon kana bilbila baallama qabadha isiniin jenna. Kan eegi jedheen duubattu gaafii takka seenaa fi caffee gaafadhee gaggabaabsaa deemna. Yoomitti hiriirii yaamamuu qabaa waan jedhutu dabaluu deemna. Suuraan ani isin agarsiisaa jiru kunini suuraan kunini Dr. Tewodiroos Adhanom ka jidduu taawaa jirtu kunini Susan Rice warra ammaan tana dhimma jechuun nageenya Ameerikaa gubbaatti Pireezidaant Baayiden gorsu aangoo qabeettii guddaa turte bara Obamaatii fi bara Clinton kana gara mirgaatiin taa'u kun ammoo ergama adda mootummaa Ameerikaa Jeffrey Feltman ka dhiyoo Finfinnee deemee gad deebi'ee namni kun Itoophiyaa deemee Abiy Ahmeditti waan inni jedhu beekullee baannu wanni sun Abiy Ahmedi akka malee aarsee jira. Footoo kana ka fudhadhee barreeffama gorsaan Abiy Ahmedi ka seeraa namni jedhamu ammaan tan aangoo gad dhiisee jiralli jechaa jira. Ka fandii Itoophiyaa doolarii tokko lammii kiyyaaf jedhu ka Ameerikaa hoogganaa ture Profeesar Almaariyaam Profeesar Almaariyaam ittuyyu footoo kana gad dhiise. Footoo kana gad dhiisuu qofa osoo hin taane Almaariyaam waan inni jedhee barreesse afaan Ingiliziitiin isinii dubbisa. Feltmanin ergama Susan Rice Susan Rice ammoo ergamtuu Tewodiroos Adhanom Wayyaaneeti mootummaa Abiy Ahmedii garagalchuu fi Finfinnee deemanii jedhee barreesse. Waan inni jedhu kun ammaan tana haalottu Abiy Ahmed irratti haaloo bayaa jirti junta waan balleesseef Susan Rice jechuudhani haaloo isii kadhuma carraa isinii Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa diiguu fi qabdu jechuudhani ergamsa Feltman gara Afrikaattu qabatee deeme kan akkas jechuudhaan barreesse. Jeffrey Feltman is Susan Rice is huge and hitman ready to do a number on Ethiopia and Eritrea jedha. Jeffrey Feltman meeshaa Susan Rice ka yakka hojjechuu fi Itoophiyaa fi Eertiraa miidhuu fi ergame. Hitman jechuun namni yakkaaf ergamu yakka godhuu nami jeessu yookaan nama madeessu to do a number Itoophiyaa miidhuu fi Eertiraa miidhuu fi nama ergame kunoo akka jennettu Abiy Ahmediitu jira Itoophiyaattu jira jedhee dubbatee jira. Hagas hundaayyuu Itoophiyaan jechuun baaraagdee jirti deeggartoonni mootummaa Abiy haa jedhu. Ka kanarratti yoo dubbachuu barbaadanii dubbatanii jirtanii daqiiqaa takka isinaa kennuuti seenaan seenaa waan jettu jiraas gubbaatti. Nageetta internetiin kiyya nageessamti kadiroo internetiin kiyya xiqqoo rakkoo qaba. Okay, hayyee. Gubanii jedhanii. Yookaan ammoo it's better to strike iron while it is hot and fragile. Dubbiin haqa uwwitee gabayaa qabnu kana keessa maal godhuu qabna? Maayisaan namoota akkam kadiroo maayisaan beektan fayyaa ta'e filmaa maali hiriirri kun hatattamaan ta'uu qaba yeroon kennamuuf hin qabu. Of course warri qopheessu tartiibatti qopheessanii jira. Har'a illee namoota hojjetan jira DCdha Minnesota illee namoota gadi wajjin haaseetiin jira. Bakka duraan bilbilee qopheessuudhaaf yeroo hanga tokko fudhata.
hiriirri maantana mootummaan Itoophiyaadhaa yaamaadhaa jirtu torban kana keessa eegalee jiraawu sarkaa addunyaatti alaa fi keessatti warra biyya keessaa dirqanii godhuudhaaf deeman. Hiriirri keenya kana booda ta'uu hin qabu. Kanuma keessa ta'uu qabaa. Guyyaa ta'uudhaaf taa'u akkaataa heeratti guyyaa hayyamameef koomtiin DCdhaa duri isaantu godhaa nu hubachiisuudhaaf ta'anii garuu nuti wanni beeknu qoftiin hiriirri hatattamaan osoo yeroon hin kennamne North America magaalaa DCdhaa keessatti akka ta'uu qabu. Hiriirri deeggarsa Ameerikaadhaa Ameerikaa nu dhaga'uudhaaf galatoom. Sagalee teenya bara meeqaa dhageessee dhiibbaa kana fakkaatu mootummaa Itoophiyaatii fi garee naftiirratti godhuu keetiif galatoom jennee yeroo wajjin dhaabbannu ammaan tana kanaaf yeroo kennuu hin qabnu jaa karaa biraatiin wanta kan dabalata kadiiroo maaliif nin deema ambakka dalagaatiin jira simmana teessin sindinooyi ambakka dalagaatiin dubbiin tun fardii ta'uu keessaa haasootti jira wanta akka wanniin dhaamu haasoo amma warri mootummaa Itoophiyaadhaa godhaadhaa jiru haasoo Abiy Ahmed fi warri isa deeggaru godhaadhaa jiru kana afaan Amaaraatiin haasoo Affaaritti haasoweesi haasoo kana tokko tokkoon jechisaa hiikamee bakka barbaachiftu hundaaf gabaafamuudha qaba. Kalee heenoo gabbisaadhaa hiikee jira haasoo gurbaatti dhiyeessee kana haasonni Abiy Ahmedis guutuu hiikamee bakka barbaachiftu hundaaf galuudha qaba. Waan inni jiru kana jecha gartee maddii mashallee qoosaadhaan jiru hundaa'uu hiikamee galuudhaaf qabaa. Karaa biraatiin mallattoon ammaan tana Itoophiyaa keessatti argaadhaa jirru baarayni dilli kun waywaachuun dilli kun Itoophiyaa maal Ameerikaa firraa dhoorkinaa Ameerikaan akkasuma gooteen dilli haason kuni maal garsiisa gooli qabde abdii kutannaa mootummaa Abiy Ahmed garsiisa. Ummanni keenya biyya keessaa fi alaawwanni asirraa hubachuu qabu mootummaan tun mootummaa abdii dhabdi mootummaa hegereen qabne mootummaa dippiloomaasiidhaan addunyaarraa citti mootummaa biyya keessaa deeggarsa hawaasaan qabne mootummaa akka keessaatti jirti mootummaan Abiy Ahmed. Mootummaan Abiy Ahmed silaa Ameerikaan dhiibbaa ammatti jirtu kanatti godhuu baattees kufuun si kufuun. Wanni guddaan takka maallaqni doolaa kalee guhaason qamadiidhaa fi doolaaraan sobamnee kabajaa biyya keenyaa hin tussiifnuu jan. Doolaarri yoo Itoophiyaan seenne Itoophiyaa gaazni hin seenuu jechuudha. Gaazni bobeeffatanii fi gaazni makiinaan oofan gaazni kaampaanii ittiin dalagu tokkolleen Itoophiyaa seenuudhaaf hin jiraatu jechuudha. Yoo doolaarri Itoophiyaan seenne beeta mangistii Abiy Ahmed keessatti ifa harkachuudhaaf qoraan bobeeffachuudhaaf ta'an mootummaa Ameerikaadhaa dhiibbaa hangana geessu godhuu dandeessi. Mootummaa laaftuudhaa miti. Mootummaa akkama dabballoonni Abiy Ahmed biyya keessaa Ameerikaan maal nu gooti? Ameerikaan waa takka maaltu nu raafa? Qamadii nu raafa? Doolaaratu nu raafa jan kanaa miti. Doolaara hafuu duubaan gaazni hanqachuudhaa jira. Biyya keessa makiinaan sosoo hin dandeessu. Biitti sun akka biyyan jirree ta'uudha dandeessi. Akka ummata sobuudhaaf ummata keenya kan beeyne sobuudhaaf gartee Ameerikaan uumaan hin gootu jan kanaa miti. Dhiibbaan ammaan tana jirtu addunyaarraa jirtu kun guutumatti walitti qabaadhaan akka deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromoodhatti haa fudhattu Oromoon. Deeggarsa qabsoo teenyaati. Gaafa addunyaan lafaa kaatee mootummaan nu gabroonfachuudhaaf, nu cabsuudhaaf, nu belleessuudhaaf deemu mormitee dura dhaabbatte nuti haanee mootummaa gabroonfataa keenya kana dura dhaabbachuu wajjin dhaabbannee galatoomaa jabaadhaa isin duuba jirraa jechuun dirqama lammii Oromoodhaa hundaati. Dandamnaan hiriira maanta Abiy Ahmed biyya keessaa yaamu jiru kana qeyroo fi qarreen karaa fincilaa jijjiiranii Free Jawar Mohammed, Free Oromo prisoners, Justice for Oromo Qeyros, Justice for Hacaaluu Hundeessaa inni biyya keessalleedhaa hiriira dirqiidhaan OPDO'n uummata keenya baasu jirtu kana jijjiiruu danda'uu qaban. Kana miidiyaatti bal'inaan haasa'uudhaaf teenya. Ala kanaa garuu namni fayyaa qabu, namni dandeettii qabu hiriirri kun zaa'aa yaamamee fi guyyaa yaametti barbaachisummaa isaa waliin himnu oomisha keenya, oomisha qabsoo hangammaa gooneetu alaa galuudhaaf deemu. Guyyaa oomishaa kana
qabsoo Oromoo irraa hin hafinaa diisitti argamaa warri Noorz Ameerikaadha warreen Awurooppaadhaa fi addunyaa bira jiraatan bakka jirtan hunda embaasii Ameerikaa duratti gabbaadhaati Ameerikaa galatoom jedhan afaan biyya keessaniitiin afaan biyya jirteetiin Ameerikaa galatoom mootummaa Abiy Ahmed dura dhaabbachuudhaaf dhugaa cunqurfamtoota Itoophiyaadhaatii fi dhugaa Oromoodhaa arguudhaaf galatoomaa jechuudha qabna Oromoon akkitti fudhachuu qabdu kana keessa duulamma Abiy deemu dura keessa gumaan Hacaaluu Hundeessaadhaa bahuudhaaf deemu kana keessa dhugaan qeeroo fi qarree teenyaa tan Abiy awwaale tan Oppidoon awwaalte bahuudhaaf deemu kana keessa qeeroo fi qarreen manguddoodhaa fi haawwan Abiy Ahmed amma sadeen kana fixe bahuudhaaf deemu kana keessa mucaan dheengadda Wallaggatti isa jeesanii osoo obboleeyyasaa xixiqqoo maddii taanuu osoo haati dhaabbattee laaltuu ajjeesanii haadha gubbattuman sun gumaasaniitu kana keessa bahuudhaaf deemu yoo kana baafachuu barbaadde hiriira diisiidhaa kanarraa namni Noorz Ameerikaa jirtu hafuun qabdu bakka jirtu hundatti hiriira yaamamu irraa hirmaadhu irraa qooda fudhu kan wanchuu barbaada fayyaa ta'e Khadiiroodhaa fi warri wajjin daannee seenaa yeroon geessee Khadiiroo fayyaa ta'a asootti gaabsa. Gaarii daqiiquma xiqqoo tokkottu qabna hin deemin yoo turuu dandeesse nu dhagahe asuma turi daqiiqa xiqqoo tokko haasofnee sillee geegessuu deemna. Hiriirri kun yoomittuu yaamamuu qaba eenyuttu yaama ka jedhurra haasawuutu jirra. Ameerikaa wama nu hin gootu miti Itoophiyaan har'a jechuun Ameerikaa miti Isayyaasittuu waa godhaa jira. Eertiraattuu waa godhaa jira. Eertiraa kadhachaa jirti. Biyyittii Eertiraa kadhattu Ameerikaa wana hin gootu. Ameerikaan maali zarraafin kun kijibuma. Fincaan udaan fagoon jirri Itoophiyaan maal dhiibachaan duuti boruyyuu arguu deemna. Dubbiin Ameerikaa kun jabaattennaan waan Itoophiyaan taatu fagoo hin jirtu dhaga'uu deemna. Mee seenaa waa'ee hiriira kana eenyutti qopheessaa irraa haasofnuti jidduun tiwiitii tokkollee isin garsiisee akka achirratti yaada kennatanii barbaada. Mee Khadiiroo osoo sanitti hin dabarree qabxii takka jechuun barbaada. Mee gabaabsi daqiiqaa tokkotti caffeellee karaa waan jiruuf daqiiqaa 5 qabna. Beekta qonnaan bulaan Oromoodhaa waan xiqqoodhaan yookiin ammoo qonnaan bulaan biyya sanaa waan xiqqoodhaan sobanii kana yogguu jedhu Ameerikaan qamadiidhaaf doolaaraan nu sossobdee biyya teenya bitachuu barbaaddii wanti jedhamu kuni nama hin beeknee fi harka nu micciiruu barbaaddi kan jedhu kun dhugaadha. Nama hin beekneef jechuudha. Itti fakkaata. Dhugaatu taane itti fakkaata. Itti fakkaata. Isaan biratti qonnaan bulaa kanumaan soban beekteerta. Qonnaan bulaan dhugama itti fakkaata. Dhuga hidhee waan itti fakkaatuuf Abiyyiif gadi bahee harka dha'uun illee jiraata. Sodaatee illee sodaachisanii illee gadi bahuun jiraata. Dirqamee gadi bahuun jiraata. Yoo ani mana oolina ajjeesan jedhee gadi bahuun jiraata. Fakkeenya akkasii kenna. Amma guyyaa har'aa magaalaa Eddoo Arsii Lixaa keessatti magaalaa Eddoo jedhamtu keessatti aanaa Dodolaa jala argamti. Kaleessa guyyaa kaleessaa dheengaddaa jechuudha nu biraa itti dheengaddataa. Eddoon buufata filandoodhaa gubate. Eddoon buufata filandoo kun yeroo gubatu ijoollee nagahaa kan amma durallee TPLF illee hidhaa rakkisaa turan dararaa turan ijoollee nama amuuta keessattuu mucaan tokko jechuudha. TPLF yeroo meeqa hiikee haadha isaallee taaziyaa akka hin teenne kan godhan mucaa haadhaa fi abbaa hin qabne kafirra hin qabne yoo firri gosaa jiraate malee ilma haadhaa fi abbaa hin qabne fi mucaa biraa kan naannoo biraa irraa naannoo sana dhufe qabanii mana hidhaatti dabarsan. Nama namni isaaf dubbatu hin jirre jechuudha keessaa fuudhanii nama biroo irratti barsiisuudhaaf jechuudha. Sana qofaa miti maal godhan har'a ummata amantii kaleessa galgala irraa jechuudha kaleessa guyyaa irra ummata amantii musliimaa afaan soomman afaan hin qabu takkatti ganama baasan guyyaa guutuu achi oolchan hin galtan jedhanii irratti soomana qabna jedhanii dhumarratti gara mana galanii hadhallee achi deebisanii ummata dararaadhaan magaalaa Eddoo keessaa Shaashamannee deemuu hin dandeettu, Dodola deemuu hin dandeettu, Kofale deemuu hin dandeettu. Rakkoo guddaa keessa jira. Ummanni biyya sana keessa jiru kanaan rakkachuu irra jedhee hiriira bayaa yoo jedhan gadi ba'ee hiriira bahuu danda'a. Garuu wanti takkitti wanti ummata kanaaf karaa kanaan akka galu barbaadu Ameerikaan wanti jettee lafa Itoophiyaa faana takka nu gurguraan jennu. Akka nuti isin barbaannullee isin goonaa waan nuti jennu qofa godhaallee hin jennu. Ameerikaan wanti jette seerri olaantummaan seeraa haa kabajamu. Justice must be served kan jedhu.
olaantummaan seeraa haa jiraatu. Warroota hiitan murtii seeraa kennaa. Nama qaqqistanii ajjeesaa jirtan kun seeraan alaadhaadha. Fair and free election gaafatan. Release all political prisoneroota gadhiisaa jedhanii gaafatan. Waraana dhaabaatii taa'aatii mari'adhaa jedhanii gaafatan. Kana gaafachuu jechuun biyya gurguruudhaa miti. Biyya keessan nu gurguraadhaa miti. Ameerikaan osoo Itoophiyaa bituu barbaadde har'aa miti kan bittu. TPLF aangoo irraan buustuu ture. Kanaaf olola jiru kijiba jiruuf ilmi namaa soofamuu akka hin qabne Ameerikaan wanti gaafatte gaafii Oromoon gaafataa jiru gaafii ummanni Tigraay hawaasa Tigraay ummata qulqulluu irratti miidhaa gaggeessaadhaan kan Qimaanti kan Beenishaangul kan Agawoo irratti raawwatamaa jiru kan Sumaalee Affaarii fi ummata Kibbaa irratti raawwatamaa jiru kun sirrii miti kana dhaabaa jetteen. Isa kana immoo bifa gurgurtaa biyyaatti deebisaniiti warri dhiyeessan kun dogongora olaanaa sirriis miti afaan ummanni kun dhaga'uun illee irraa dubbachuun barbaachisaadha. Tanuma itti dabaluu barbaachiseeti kijiba wanti isaan gaafatan gaafii keenya qofa calaqqisanii gaafii keenya kana haqa nuti qabnu ammoo dhara jedhaa jiranii tanuma akka hubatuuf namni. Hayyee hedduu si galateeffadha jidduun tiwiitii barbaadallee argadhee jira tiwiitiin kun Tebor Najitu barreesse. Tebor Naji jechuun itti gaafatama mootummaa Ameerikaa deskii yookaan ammoo kutaa dhimma Afrikaa ture. Itoophiyaan ammaan tan Ameerikaatti dhaadachaa jirtu kun Tebor Naji waan kan kale barreesse. Itoophiyaan ammaan tana Itoophiyaatti dhaadachaa jirtu kun Itoophiyaa Eertiraa bara 1998 haga 2000 mo'atte ammaan tan ammoo ka Eertiraa kadhatte. Eertiraa fi jilbeeffatte ka jedhu. Itoophiyaa suniiti har'a Itoophiyaan sunini gadaantu taate Isaayyaas Afeworqii bilisa baasaa godhatte Itoophiyaan kale mo'atte Eertiraa mo'atamte jalatti buluutu jirti ka jedhu yaadii isa sunini ajaa'ibeeti. Ummati Itoophiyaa har'a waliin dhaabbate diinaa walii kan ofirraa habaasuti jedhe birmadummaan Itoophiyaa sarbamte ka jedhu mootummaan Abiy Ahmed warra kale diina kale mo'ataniin birmadummaa sarbamsiisee dubartii ka gudeechisiisaa jiru miidhaa Itoophiyaa irratti dhaqqabsaa jiru. Isa ka jedhu Tibor Naji waan inni jedhe san ajaa'ibeetuma fide. Seenamee kanallee irratti daqiiqaa takka jedhe hojjechuu barbaadde hojjennallee birmada barra. Hiriira kana eenyutu qopheessuu qaba yoomittuu qopheessinaa ka jedhu yoom haa goonuti waan jedhu irratti daqiiqaa lama dubbannu hime. Ka Tibor Naji kanallee dubbadhaa duratti illee waa dubbadha jedheetiin I think yeroon geessin dubbatee jedhee hiriirri kun maal barbaachisee kan hin jedhu xiqqooraa dubbachuu barbaada. Ana akka ilaalcha kiyyatti Kadiroom it is very important yeroo baay'ee Oromooni wanta amma jiru irraa odeessina wanna amma yookiin kalee irraa darbe irraa odeessina bor waan ta'uuf deemu karoora hin qabnu karoora malee deemna. Hiriira yoo baanu karoora malee baana. Walgeettii yoo deemnu karoora malee saniin booda akkam goonaa sigalee gamtokkee yoo baasnee baasnu lakkisaaf kenna soo mee haalli haa mijaa'u kan jedhu tiimii murteessa jedhe jechuudha. Kana waan sagantaan godhe miti ani illee of course achi keessa jira tiimii murtaa'eetiin akkuma jiru akkuma murtaa'e kanatti haa ta'u kan jedhu yaada qabna. Ani waan yaada barreeffama faani ani waan yaada barreeffama faa yaaddi isa waan dhiyaate waan akkasii faa jiraata jedhee yaadee barreeffama illee wanni isa ka dhiyaate hin jiru. Suuraan kun kanaan duratti waan waraqaan kun durii qophaa'effachirratti tursuuf murteessan malee hirmaannaan isaa hin jiru jechuudha. Correct, yes, achi gahuuf deemaa jira. Yes, hirmaannaan isaa absolutely ammatti because accessii argachuu hin dandeenye keessaa hin ba'ee jedhee so statementii gadhiisne unfortunately ganama kana mana dhaab isaa keessa namni bakkisi bu'u jiraachuu hin danda'u. Isaa keessa beektaa isa directly ka dubbataanii turre sababaan illee akkuma amma siin jedhe sagalee dhaaba baa'uuti OLF fi sagalee carraa kennuu fi akka addunyaa irratti dubbatanii fi garuu dhaaba isaa keessa namni bakka bu'u amma hin jiru at least yeroo kanatti katti qophaa'e waan hin jirree fi namuun dhufu so sani obbo Daawudiin keessa baasnee jirra so namni Jawaar Muhammadii fa'a irratti dhoksaadhaan warra ragaa kennuu fi jiru qopheeffadhee jira. Warri kunini yoo dhoksaa hin taane lubbuu warraati fi baay'ee sodaachisa jechuudhaan yaada dhiyeessa jira. Mani murtii waliigala sodaan warraa jedhame kunini barreeffamaan nu haa dhiyaatu jedhee jira. Jawaar faatii himata isaan irratti baname kana magaalaa dubbatu ragaa dhiyaatu kana mirga kennaa ka heeratii fi mirga keenya ka of ittisuu ka danquu jechuudhaan balaaleffachaa turan.
Odeeffannoo karaa biraatiin immoo godina Beench Shakkoo keessatti poolisoonni mootummaa Itoophiyaa 5 taa'anii riphee loltootaan ajjeefamanii jiran jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa gabaasee jira. Akka gabaasa tokkotti riphee loltoonni poolisoonni mootummaa ajjeesan 10 olii taate. Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaa keessatti riphee loltoonni Benishaangul raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa 22 ajjeesanii jirani. Milishoonni Amaaraatii fi poolisii mootummaa Itoophiyaa immoo lammiilee nagayaa ka Gumuz 5 oli ajjeesanii jirani. Godina kan keessatti torbaan kana qofa namni 31 oli lubbuu dhabuun isaa dhagahamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa tana uummanni miiliyoona 5 beela hamaa fi saaxilamuu akka danda'u ka dubbatamee jiru. Uummanni kun yoo gargaarsi namuma haaliitiin dhiyaatu hin fooyyofne dhumachuu danda'a jedhamee jira. Dhaabbanni gargaarsa mootummoota gamtoomanii warri miiliyoona 5 ta'anii ka beela'e kun naannoo Tigraay keessa harka baay'inni isaanii ka jiru jechuudhaan dubbata. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa tana uummanni miiliyoona 31 oli gargaarsa namuma adda addaa barbaada. Yoo Itoophiyaan haala gosa kanaatiin dinagdeen kufuu deeme lakkoofsi uummata beelaa fi saaxilamuutii fi harka qalleeyyii gargaarsa barbaadu akka malee dabaluu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Ministeerri nagayaa Itoophiyaa marii jalqabsiisuu fi deema. Mariin inni jalqabsiisu kun adeemsa cehumsa mootummaa Itoophiyaatii fi fala dhahuu jedhamee jira. Ministeerittiin adeemuu firiyaate kamiidha akka dubbate Itoophiyaa yaada mirga bitaa dhiiste gara yaada jiddu galeessatti dhufuu qabdi jechuudhaan dubbatamee jira. Haa ta'uuti mariin Itoophiyaa gara adeemsa cehumsatti geggeessu kun warra Oromoo ka hidhame paartii mootummaan dhiibee filannoo keessa baasee fi warra Heewwahaati hin dabalatu jedhamee jira. Filannoo ammaan tanaa geggeessaa jiru ka fudhatama irraa dhabde Abiy Ahmed dhiibbaa hawaasa addunyaatiif uummata Itoophiyaa jala miliquu fi marii adeemsa cehumsaa jiru kijiba yeroo bitachuu fi geggeessaa jira jechuudhaan qeeqamaa akka jiru ka dubbatamee jiru. Mootummaan Itoophiyaa kan yeroo ammaan tanaa dhahichi boksii dippiloomaasii mootummaa Ameerikaa raatessaa jiru fakkaatu. Ejjennoo mootummaa Ameerikaa balaaleffatuudhaa fi Ameerikaan dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuu ishii mormuudhaan sagantaalee adda addaa warra qopheessu humna tokko dhaabuun dhagahamee jira. Humniti ammaan tana Finfinnee keessatti dhaabbatte kan namoota bebeekamoo artistoota of keessaa qaba jedhamu kunini tarkaanfilee mootummaan Ameerikaa dhimma Itoophiyaa keessa harka galfatoo akka baafatu gaafataa jedhamee jira. Sagantaa kana warra hoogganu keessaa tokko Andaargaachoo Tsiggee Ameerikaa barbaachisaa taanaan uummata miiliyoona 1 baasnee ambaasii ishii kan Finfinnee durattuu alaabaa isii gubuu deemna jechuun isaa dallansuu uumee jira. Keessattuu dhimmi inni dubbate kun gochi nama kana Ameerikaa irratti hokkaraa fi yaamicha dhiyeessu gocha fudhatama hin qabne siyaasa keessatti gochi jeequmsaa obsaan bira darbamuun hin qabu jechuudhaan namtichi kun kan ammaan tana gorsa Abiyyi tahee roodmaappii yookaan ammoo karbaasa mootummaa Abiy Ahmediitii kennine mootummaan Abiy Ahmedii karaa dippiloomaasiitiin hagamtuu akka kenne kufee fi yaada adda dhagahuu fi gurraa akka hin qabne ka agarsiisu jedhamee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii haala ammaan tana deemaa jiruun dhiibbaan hawaasa addunyaa haga fedhe baay'atu waraana Eertiraa Tigraay keessa baasuu akka hin deemne dubbatee jira jedhamee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii kana ka dubbate dippiloomaatota gamtaa Awurooppaa ka Finfinnee keessa jiraniin haala ammaan tanaatiin Eertiraan akka baatu godhuun naannoo Tigraay fi Itoophiyaa fi raafama siyaasaa hamaa fi saaxilaa waan ta'eef waraanni Eertiraa yeroo hin murtoofne fi Itoophiyaa keessa turuudhaan haga haalii fooyya'uu akka eegu ka dubbatamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Misri ministeerri haajaa alaa isii Samii Shukrii marsa lammaffaa fi Itoophiyaan yoo facana laga guddicha Abbayyaa bishaaniin guute nurratti miidhaa hin qabu jedhee jira. Haroon Misri Naasir ka jedhamu ka facana yookaan ammoo goobsoo laga Abbayyaa ka Aswaan irratti ijaarame yeroo ammaan tana bisaanii inni kuufatee jiru gaayaadha nu hin sodaachisu jechuun dhagahamee jira.
dubbiin inni dubbate kunini meesroota birattuu falmii guddaa kaasee jira. Karaa biraatiin ammoo sagantaan gargaarsa Suudaaniitii fi biyya Firaans magaalaa Paahettuu qophaa'ee milkii guddaadhaan raawwachuun isa dhagamee jira. Biyya Suudaanii kaammaan tana gara jijjiiramattuu ceesisaa jiru. Muummichi ministeeraa Suudaan Abdallah Hamduukii gargaarsa guddaa biyyoota lixaa irra argachuun dhagamee jira. Sun keessa Firaansaay gargaarsa biliyoona 1.5 fi akkasumas liqii biliyoona 5 Suudaan irraa akka haqxu yoo dubbattu Ameerikaanis gargaarsa biliyoonii oliitii fi liqii guddaa Suudaan irraa haquu deemti jedhamee dubbatamee jira. Gamtaan Awurooppaallee jijjiirama fidaa jiruu fi Suudaan badhaasuu fi akka karoorfatee kan dubbatamaa jiru. Pireezidaantiin biyya Faransaay Emmanuel Macron akka dubbatetti Suudaan jijjiirama fidaa jirtu kana jajjabeessuu fi dhaabbanni maallaqaa addunyaatti fi dhaabbanni baankii addunyaa liqii Suudaanii haquu fi qophaa'ee jira jechuun dhagamee jira. Wayitaa Suudaanii karakkoo daangatii fi akkasumas dhimma hidhaa guddichaa Itoophiyaatiin wal falmaa jirtu sadarkaa addunyaatti akkaan badhaafamaa jirtu Abiy Ahmedii liqii biyyoota akka Ameerikaa, Ingilizaa fi gamtaa Awurooppaatii fi dhaabbilee maallaqaa addunyaatti fi baankii addunyaa irraa argatu dhabe yeroo ammaan tana biyyoota lixaa wajjin walitti bu'iinsa dippiloomaasii hamaa keessa akka jiru beekamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya isin biraan gahuutu jira. Xumuruun durattuu wal dhabaa gosoota Keenyaa keessaa lama Garrii fi Dogoodiyaa jidduutti kutaa bulchiinsa Mandheeraa keessatti torbaanotaa fi gaggeeffame araaraan xumuramuun dhagahamee jira. Gosi Mandheeraa keessa qubatanii Dogoodiyaa fi Garriin kan wal dhaba daangaa Itoophiyaa galaana daawwaa gama dhalatettuu gara Keenyaa Mandheeraatti darbuudhanii balaa guddaa fi miidhaa guddaa dhaqqabse jedhamee jira. Garrii fi Dogoodiyaan Keenyaa keessa qubattuu fi Itoophiyaa keessa qubattulleen godina magaalaa Hawaasaa keessatti marii araaraa akka gaggeessuu deemanii kan gabaafamee jiru. Naannoon Sidaamaa kadhiyoo kana naannoo 10ffaa Federeeshinii Itoophiyaa taatee dhalattee taargaa makiinaa yookaan immoo gabatee makiinaa argachuun dhagahamee jira. Gabateen makiinaa naannoo Sidaamaa kunini siidaa afaan Amaariffaatiin yookaan ammoo afaan qubee afaan Ingilishtiin saafidaa afaan Sidaamaatiin saafidaa ta'uun isaa beekamee jira. Kunini sabaa fi sablammoota irratti federeeshinii keessatti naannoon 10ffaan dhalachuun gaafileen sabaa fi sablammiileen biraa gagaafattu jajjabeessa jechuudhaan ka'oonni itti horu yoo taate warri Itoophiyaa leellisuu ammoo makiinaan taargaa biheerii qabu zaranyaan 10ffaan dhalatee jira jechuudhaan guyyaa irraa dhalachuu gabatee konkolaataa Sidaamaa kana balaaleffachaa oolanii jiran. Kunini hangafoota keenya oduu isin biraan geenne waan daawwattan hordoftanii fi hedduu isin galateeffannaa. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo dabalataa yoo argachuu barbaaddanii borii deebi'aa nu ilaala. Odeeffannoo hedduu qabannee isin biraan gahuu deemutti jirra. Hiriira Waashingten DC'tti qophaa'uu deemu kan irratti odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Warri tallaalliif galmaa'uu barbaadanii tallaalli Mee 21 jimaata dhufuu jiru kan waldaa hawaasaa Oromoo Minisootatti kennuu deemna. 651 Duwwaa 699 bilbila tallaalli qabadha. Lakkoofsi kun kan tallaalli malee kan dhimma biraa siyaasaa yookaan xiinxaleetti kennan waan hin taaneef warri tallaalli qabatu qofaa fi banaa akka ta'e asumaan dubbachuu barbaanna. Waan daawwattanii hordoftaniif galatooma. Nagaan oola nagaan nu bula.